Ejensiin geejjibaa magaalaa Adaamaa fi waajjirri barnoota magaalattii mana barumsaa Burqaa Bokkuu sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaatti hubannoo nageenya tiraafikaa kennan. Itti gaafatamaan ejensii geejjibaa magaalattii obbo Makuraa Shumii balaa tiraafikaa ittisuuf hundinuu dirqama isaa bahuu qabaa jechuun hubannoo nageenya tiraafikaa kennuun balaa tiraafikaa qaqqabaa jiru xiqqeessuuf hojjetamaa jiraachuu ibsan. Ejensiin geejjibaa bulchiinsa magaalaa bara kana hojiilee hojjete keessaa tokko hojii hubannoo uumuuti. Hojii kana hubannoo uumuudhaa fi seektarichi ofiisaa qofa hojjetee hin danda'u qooda fudhattoota baay'isuudha. Qooda fudhattoota baay'isuu, deeggartoota nageenya tiraafikaa baay'isuudha. Manneen barnootaa keessatti gumii ijaaruudha. Gumii ijaarte sana immoo irra deddeebitee hubannoo uumtee fi hawaasa bal'aa biraan hubannoo akka ga'u gochuudha. Hawaasni hundi immoo kanaaf akka tumsu gochuu irratti hojjechaati kan jirru. Qaamni amma nuti guyyaa irraa hojjetaa jirru kunis qaamuma hojii sanaa waan ta'eef kanneen irratti bara dhufus sirriitti irratti hojjetamuu akka qabu kan irratti hojjechaa jiru. Itti gaafatamaan waajjira barnoota magaalattii obbo Darajjee Tasfaayee barattoonni hubannoo nageenya tiraafikaa akka argataniif barnoota idilee maddiitti gumii nageenya tiraafikaa mana barnootaa keessatti cimsuuf kan hojjetamaa jiru ta'uu dubbatan. Barnoonni wal maddeessaa kan jedhamu jira. Gumiin adda addaa jechaadha. Barnoota kana kan ittiin cimsinu gumiileen baay'ee jira. Kanaaf gumiin nageenya tiraafikaa gumiilee nuti qabnu keessaa tokko waan ta'eef ijoolleen kun barnoonni kan kennamu waa hundinuu idilee qofaanii miti barnoota wal maddeessaanis hin kenninaa jechaadha. Kanaaf achi keessatti ijoolleen keenya gumii sana keessatti hammatamanii waa'ee nageenya tiraafikaa isaanii baay'ee barachaa jiru waan ta'eef kun cimee itti fufuu qaba. Manneen barnootaa hunda keessatti gumiin kun baay'ee cimee ijoolleen keenya hubannoo qabaatanii hubannoon kun ammoo gochatti akka jijjiiramuuf hojii guddaa barbaada jechuudha. Amma hubannoo uumuu qofaa miti. Hubannoon kun gadi bu'amee barataan keenya gaafa asfaaltii irra socho'u bitaasaa qabatee deemuu gaafa danda'e, hawaasaas barsiisuu gaafa danda'e hojiin keenya kun galma gahaa waan ta'eef kan irratti cimnee hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Hubannoo argatanitti ofiis fayyadamaa hawaasaarraa dhufaniif kan barsiisan ta'uu barattoonni dubbisnee tokko himan. Guyyaa irraa kennamerraa kan hubadhe balaa tiraafikaa ilaalchisee maatii keenya balaa tiraafikaa irraa ittisuu fi akkasumas yeroo karaa qaxxaamurru bitaa keenya ilaalannee akka qaxxaamurruu fi zeebiraa akka eeggannuuf barnoota hubannoo kan argadheen jira jechuudha. Dursa balaa tiraafikaa kana ittifnuu irratti jalqaba yeroo karaa keenya deemnu karaa harka bitaa akka deemnuu fi akkasuma immoo yeroo qaxxaamurru mirgaa fi bitaa keenya ilaalataa fi akkasuma immoo karaa zeebiraa irratti akka deemnuu fi yommuu tiraanspoortii yookaan mindoorii tokko yaabbannee deemnu immoo namoota humnaa ol fe'amee deemu akka eeggannuu fi wantoota kana irraa hubadhee fi akka warra keenya barsiifnuuf illee nu himanii jiru. Mana barumsaa keessatti waa'ee seera tiraafikaa fi balaan tiraafikaa miidhaa biyya irratti miidhaa akkamii akka fidu barattoota barsiisuu fi hubannoo kennuu barbaachisa jedhee yaada. Faayidaan inni qabu jalqaba akka lubbuu keenya baraaruu fi balaa tiraafikaa irraa akka nu eegnuu fi akkasuma maatii keenya illee akka barsiifnee warroonni hin dhaganii fi wantoota kana hin beekne fakkeenyaaf baay'inaan karaa harka irra deema fakkeenyaaf karaa mirgaa deema silaa kan deemu qabu bitaadha. Kana waan namni dura dhaga'ee hin beekne waan adda dhaga'eef itti hojjetu waan danda'uuf kana.